Egaa arraantana gammachuu fi gaddaa sinjaamu gammachuudha inshallah ka gammadde baga rabbi si gammachiisee nulleen baga wajjuma gammannee gammachuu teetti gammachuu teenya hayyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni abdee shoodhaa hundi keessanuu akkam jirtan? Arraantana waan isin takkaan argine isin garsuudee. Surprise ajaa'ibaatti nama tokko godhuu deemna. Nama san maqaa isiniif himu. Ammaan tana ganamarraa sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa meeqa jirra? Daqiiqaa 42 ka'eetiin mana Safwaan yookaan Marroo Show dhaqa. Marroo Show furee magaalaa Ree waliin deemna. Naafi Safwaan jechuu. Na hordofaan isiniin jaa arraantana waan ajaa'ibaa garuu teessan surprise ajaa'ibaatti eenyu godhuu deemtanii abbaan godhuu deemu sun nuufillee mistiraa isinilleen hordofaati laalaan isiniin jaa wanti keessanuu turtii gaarii naa waliin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopiiti koo takka qabna qophiisan jecha amma bikka gartee Ree irraa bitan dhufnee naafi Abseen. Dhufnee jirra magaalaa Reetti amma Ree binna gaa'e. Akkasitti gaamee Ree binneeti walitti dachaanaa. Magaalaa Ree jirra kunoo Reen itti jeensi jaasanii. Nama laala. Sarbeessi tokko kanaa. Sarbeessa lama laala. Amma bakkatti qalanii gaseenu jirra. Tokkollee kana. Tokko kana. Tokko sani. Lamaan tana Ree jechuudha. Meeluu jubdanii. Sarbeessa lama billee meegaa qophii kana akkamitti akka dabaru waliin daawwanna inshallah. Amma Ree qalleetti karaa jaanuu Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota tajaajiltoota keenya viidiyoon garagaleeso. Egaa amma kunoo Ree teenya binnee ciccirree waa hunda qopheessine. Egaa surprise qophiin arraan tana namuu hin beeku. Anaa fi Absee fi garee teenya qofaaf beeka. Tiim hobbii qofaaf beeka. Saniifuu eenyu akka godhuu deemnu isiniifis akkasumatti gaafii haa ta'u nufaana turaan afeerraa keenya inshallah qophii har'a qopheessine qophii ajaa'ibaati qophii gammachuuti isinillee ni gammaddanii akkam jette akkas mee maal qabde yaada Absee no gaamma ganda Reetii baane dubbiin gaa qophii tanaa nama hundatti mistira taatee jirti qophiin tun akka ajaa'ibaati iccitiidha ammaas video makanaaw yeroo wanni santee gadhiisna inshallah kanaafuu qophii tana hiriyaa keenya tokko surprise goone saniifuu eenyu maali fi waan joos video itti aanu irratti qophiin waan guddaa ta'e jecha keekaa qophaa'aa waan adda addaa qophaa'aa sanirratti ni argitanii inshallah isin nufaana turaan bichaan afeerraa keenya nufaana turaan amma ani wanni na irraabiyo hoo jiraatte korbeessi lama duuba jiraachuu qofa hangasuman irraabee haa taagaa itti aantu waliin itti aan waliin agarra waan hafee nufaana tura binee jirra ammaan tanagaa supermarketa keessa jirra waan takka bitu jirra imamoota wanti godhan nuti hin beeknu gama keenyaan laabiyoosee rakkanne wallahi imamoota bitu jirra gaa ableefaa waan fooliin cicciran kana bitu jirra hin beeknu gaa waa wallee gaggaafachaa jirra waan takka wanni irraa beeknu hin jiru amma barbaannee bibbitaa jira jechuudha amma kanarra jirra nufaana tura ammallee bahaa jirra jechuudha qophiin gaa ono amma bakka paarkii dhufnee jirra bakka itti qopheeffamu paarkiin gaa nuti fille tana bakkaatti qophii tana gaa surprise isin jennee jirra qophii ajaa'ibaa qophii guddoodha keekninis ni jira waan hedduu takkaatu qopheeffame achi gadiin sun gaa bishaanii I think kana dura video tokko asirratti hojjennee jiranatti fakkaataa kanatti as namni akkanatti ta'a camping illee namni godhataa namni as buluu yoo fedhe sharaa dhaabbateetis ni bula isin agarsiisa faranjoonni faan sharaa dhaabbatanii bulanii akkas kuna bishaan guddaadha asirraan faas laa agartanii dooniin irra deemanii kana fakkaataa kun chiga jira bishaanii tigaa bishaan kana gubbaa garachaanu sanitti kaampi godhachaa jirra
مخينا ندو جرار تنافد أسرع نامن كام تقولته بشانس نوجد جرا تيمني جالالاتيس أتشي جراني قبيستوني جودا قبين تونغا أبا قبي فهمتو فهنغا ما تيمبي كامله إنيو كته سيمبي إنو ما أبا قبي فنمني تكنمني بيخونجرو جناعا إرجمو قبي تبودا أتشمرت أجرتني مال جتن تيمبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ega wallahi parkii dufne ajaa'ibaa dufne bifa addaatiin gaafoni qophii akkana kana yeroo hedduu bikka diikoorii jiru kanatti godhama garuu ammoo iddoo giriin iddoo mukkanii qilleensa bareedaa bikka bishaanii bikka addaati bikki nuti arganne inshallah bikka kanatti qophii bareedduu takka nama godhuu deemuu sanis ni gammachiistenne abdii qabna. Akkasumatti fakkeenya irraa fudhatanii surprise. Yaa abbaan hin beeku hanga ammatti nuti illee abbaa ganaa hin beeknu. Wallumaan agarra taana hawliin agarru taana. Amma asitti waan foon itti gubanii fi foon nyaamachoomaa maal jedhanii biyya kanatti ammallee wanni foon guban san maal jedhanii afaan Oromootiin jala barreessaa warri beektanii. Akkasii asirra gaahii hundi keessanuu nu faana tura isiniin jenna. Amma kophaan nadhiisanii deeman safwaan faani. Marushoo fi tiimubbiin nadhiistee deemte qursi nyaanne hanga ammaa ganamaanii ka'ee dabsa akka taseenye kunis dhufe sunis manarraa fidannee xiqqaa soo anaas taa'ee gujjiraa xiyyaa dalaguseen eegu jira. Isaanii dhiqannaa rifeensa cirannaa maal jaanii bobboonnee dhufnaa jaanii deemanii abseen hin boodu gaa'ii. Akkasiin hawliin turaan isiniin jaa bishaanis kana nu gajjira har'a akka dabarsu deemna. Akkasii gaa surprise jennee jirraa walumaan arguu teenyu eenyu akka ta'e. Dalagaan eegalamee jira. Xiyyaan dalagaa eegalee jira. Qimama kana hundatti naqeeti akkanatti diimeessee asiin immoo akkana godhu jira jechuudha. Akkanatti godhu jira. Ibiddinis qaqqabatee jira. Ibidda dhaamsuuf deemaa wanti akka inni itti godhu hin beeku. Isa kana godhu jira. Gurraacha kana itti qaxxaramee godhu jira. Kaanis foon firaayii jaaniitii firaayii godhu deemanii. Haasita agartan kun gaamma qimamaa fi qimama garaagaraa jechuun waliin naqameetii foonitti dibama jechuudha. Yaadame eenyuuf akka ta'e qophiin tun nama akkamiifne qursi sun nyaatni agartanii fuula akkuma dhiqatanii ganaa manaa bee gaana agartanii jettanii isin makiinaa seenu. Qophiin tun abbaan hin himamu jennee jirra. Kunoo foon bilchaatu jira. Nam takka hin jiru na qofaa. Asiin taa'ee waan kana qopheessu jira. Isaan dhiqannii babbareedna jedhanii na biraa deeman safaan illee. Xiyyaan kun foon numa cira amma kunoo jalaa bilchaate maree asirra kaa'ee jira. Foon jalaa bilchaate maree fooyilaan mareeti qastiiraan jechuudha. Asirra kaa'u jira. Amma qastiiraa kana fuudhee booda asirra dabarsa kunis ibiddi qabachuu jira. Kun qabanaa fi dennesanii sun immoo ni kireessinee guddaadha jennaan. Akkasii nafaana turaagame qophiin tun eenyuufi jettaniitillee jidduun yaaduu ni jirti. Eenyuuf akkatti abseen ganamaan kee godhettanii yaaduu dandeessanii. Jalaa bilchaate gamanatti as dabarsee jira xiyyaan. Amma xibsiidhaa ciru jira gaa xibsii akkamitti akka ciru isaa beeka. Ciruuf deema. Kun akkana ciru jira. Akkasi ciru jira. Ciree achi guura. Sun taa'u guyyarraa sa'aatii 9 naggeessee naaf namicha kana waa hunda goonee jirra. Xibsii takka qofaa tafee waa hunda fidnee jirra ammaan tana jechuudha. Isiniin garsaa hundi maramee dhume jechuudha. Forree wantan ibiddara ture sun jechuudha. Maramee dhume jira. Asirra jirus maramee taa'u jira. Namni hundi gaa dhufee asii akka irraa godhu jira. Numa qofa jechuudha. Ijoollee teenyaa ganaan dhufanii amma dhufuu dhiyaatan jechuudha ammaan tana. Dhufuu dhiyaatanii jiranii fixeen jira jechuudha hunda. Namni akka taa'ee rahaa godha. Akka nagaa paarkii jechuun akkana biyya kanatti foon isaasii bootaan teenyaasii feesii bootaan lamaan qabee fi taa'u jira. Akkasii asiin taa'u jira kun akkuma naa agartan kanatti amma hundi dhumee jira jechuudha. Qophiin xumuramtee jirti. Abbaa qophiin
qophoiteef qofa fidanii dhufuudha. Eenyu akka ta'e gaamee waliin ilaalla. Waa hedduu takkaatu ganaa dhufaa. Waan akka soodaan jira miti, kookaa, fantaa, miriindaa, bishaan waan garagaraa hedduu takka gaa daabboo ittiin nyaatan fa'aa yoo barbaachise qaqqabatanii dhufanii. Egaa an qophiin tun guyyaadha jeetiin yaadee akka absatti jechuudha. Anumaa sarpiraayis na godhuudhaan gara halkanitti achi tarkaanfachiisanii amma gaa abbaa sarpiraayis san fidanii ija hidhaa jechuun jiranii. Hi. 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 We are surprised. Egaa namni hedduutu dhufe hongaa kaameraa duuba jiranii. Kuma agartan kana gaa. مفركة. إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا في داتوتا خينا تكو ركينات ومامي نوفيلي ملكوينة ترى قرو أكس ملكوينة يانو سندرن تي بريدي هالكن غوني قلنا يفاش دنيا كأجايبات كيكاس كوبيسينة تكو وين ندور آخرتي توري هدو أبسين فانتي عاري لولو جراوي سنيفو أما هندافو خنوك أبويني أما وريسا برايس تو نودو جرا جما بيتا غيادين إفرا جما مرجع غيادين أبسي كسرتي نفانا ترى ملقا قبين تانيا كم تفكت تجرتي قبي بريد دو تاجي إن شاء الله. عارفاني غطا برو بربرة Kan motor di sini zaman tanah dari dani jiran, wajib tak kejutan ni ke, kemudian hayabo, Romni robe, pororoda, Romni robe, pororoda, ifsu obse noroboda. Safwan الليل مستيرة إلم الليل مستيرة إبرة الليل مستيرة أكان أقول فاسد ولا يصير يوسف فرور كم يجرا يا كم يجرا كسكا بكاسة برو دوب bro, kenapa ni gila? Bisa ni sih. Kenapa ni? Lagi pada dalam. Oh tu sih. Yoi. Jadi di sini agak tak kalah masa di jenuh. Di sini. Wow.
Atani amma. Congrats. Akkana eekuma jira. Akkana dura eekabde. Asiin akkanatti ibiddi asii. Gaafa surprise deemanii. Asi surprise ta'uu qabanii asila. Abdi amma kana wara. Kameeraan kunnoon jira. Kuna wanta ibsu jira. Kusaa qabsa. Roobni roobe farmillee mangistiidha. Namni joombe. Egaa walitti dhiyaadhaa qottaa hundi keessanuu Qottaa shirshirri gartee gammachuu tanarratti nu harkamee akkasumatti harkamuu qofaa miti akka qophiin tun gartee qophooytu warreen taasise keessattuu garee tiim hubbii mee hogguta kaamilee nu hannaa. Akkasumatti gaa tiim hubbiidhaatu qophii tana hunda qopheessee isin kana hunda afeeree obboleessa keenya kan akkaan kabajnu kan akkaan jaalannu yeroo gammachuu namni qabu yeroo gadda namni qabu yeroo namni miidhame yeroo namni rakkate hunda bikka jirurraa yeroo feetetti itti bilbiltu kaka'ee gartee akkasitti nama wajjin dhaabbatu obboleessa keenya ibsaa. Arraa akkuma taatettu anuma taatu waan xiqqaadha kun itti xiqqaata haa ta'u garuu ammoo xiqqummallee taatu yoo gammachiisneeti gareen tiim hubbii wal taatee waan kana qopheessite irra deebi'uudhaan mee hamilee naa kannaaf tiim hubbii Ati maal gootu? Kuma dhaabbataa. Achuma akkasumatti namuu gartee nama kana waan itti yaadatu qaba dhugaa hangaa egaan biyya kana dhufe yeroo muraasa waan xiqqaa takka ibsuu waa hedduunii yaadadha jechaan naan qataa waan kana jechuudha. Ammoo ibsu wallahi nama biyya tanattis naqeebalee hiriyoota biyya kaniin amma jiru kana hunda wajjin wal nabarsiisee biyya wajjin wal nabarsiisee haa galatoomu gaagartee gammachuun isaa gammachuu teenya akkasumatti inni nu bira deemuun nutti illee dhagayamu ammoo inni deemee jijjiiramallee harkachuun gammachuu teenya waan ta'eef jecha hedduu haa galatoomu akkasumatti hiriyoonni keenya warreen tiim hubbiitii fi kanneen bira ka ibsuu beeytaniis yaada gabaabaa takka takka kan nadhaa gamana qottaati ibsuun nama akkamii beeytanii waan jiru Adderraa eegalu. Isi dura adderraa eegalu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee arraan tana guyyaa gammachuutis guyyaa gaddaati jechuun danda'u walumaa galatti guyyaa gammachuuti guyyaa obboleessi kiyya saahibni kiyya so biyya tanarraa itti deemu kara imala kara Kanaadaa deema akkasuma saahibban isaa warri isa jaalatuu fi isa kabaju hundi isaanii bikka tanatti argamee jira warri bikka tanatti argaminis yaadaan akka deemsa isaatiif gammaddan abdiin qaba. Egaa ibsuun waan hedduudhaan yaadatamu takkaaf lama osoo hin ta'in akkuma Safwaan jee qophiis ta'ee qophii Oromootis ta'ee akka amantattis yeroo qophiin qophooytee nama jalqaba ni jirraa jee dalagaa isaatii fi waan dhuunfaa isaa itti dhiisee maaliif anaattu bira ture namoonni as keessa jiranillee ni beekan waan ta'eef nama dantaa isaa itti dhiisee dantaa sabaatii fi dantaa amantaa isaatiif yeroo hedduu dhimmamu ibsuu jechuuni. So arraan tana baga gammaddeen jechuun barbaada asmaanu baga jiru baqaadhaa rabbiin sirraa guutee Allah. So asmaanu gareen sagantaa akkanaa qopheessee galatoomaa jechuun barbaada. Egaa irra deebi'ee obboleessa kiyya baga gammaddeen jaanii irra naa deebi'aa gammachuun amilee naa kannaaf. artistii keenyaa fi jaalatamaa Jahoris. jetteere Jannoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Isin ibsuu surprise godha yaa illee hunduma keessa surprise godhe wallahi dhugaa dubbachuuf yoo ta'e an ibsuun maasaqee dhufe ture dafee deebi'uuf illee hin turre karoora illee hin qaban keenyaatti deebi'uufi ta'us garuu ibsuun oolmaa guddaa ana biraa qaba naan akka kiyyatti ana miti Oromoo biraayyuu oolmaa guddaa qaba sila ibsuun namni hin gammada deemuu isaa garuu ani hin gammadu Oromoo waa godhu jiru kan sobee namni Oromoodhaaf amma waa godhu hin jiru garuu dalagaa Kanaadaa asfiitii wayii jiru garuu ani baalaquma akkasii garuu dhiisuu qabu hunda keessa amma shakkii qabu siif himu dhaabaa achi dhaqee
ندولها ندولها فون برو ما أنا كرانا ما نمني كنا ما أكو ما ستي وانا ما وجدت وانا بدر كمان ما فرشي بريكم فون لوكا تقصلا بعدين وانا mana foonii mizaana kaanii jira namoonni mazzalam. Mizaana maali? Alama biraan leeni baata ibsaan. Yeroo hedduu dalagaa isaa dirqama mataa isaatii fi ibsuun kan namaa dursa. Yeroo hedduu argeera ibsaatii. Yeroo hedduu ibsaan namni wallaaleen jiru ibsaan dalagaa mataa isaatii otoo qabaate illee yoo dirqama ka oromummaa qofa yoo osoo hin taane kan nama dhuunfaatiif illee ibsaan kan mataa isaatii dhiisee nama bira ni dhaabbata. Kanaaf ibsaa yeroo hedduu namni ni fedha ni jaallata. Maashaallah. Inni illee nama ni fedha nama illee ni jaallata. Maashaallah itti. Maashaallah. Garuu amaanaa Muhammadu akka asii kana dhattee biyya faranjii dhaanii sin gargaara. Siifa kaffalanii dura. Maashaallah maashaallah. Akkasii gaa galata Oomi Jaafar. Absee fi gammachuu akkuma jirtanii walitti aanaatii oofa. أبسينا تفوفو جنبه. نعم يا كان جدا. والله يعني سنتين كان جيبو. وأنا جولي ده كان بيهو. أنت كابوي تسمع بيهو. كروم مامان تنا بوي نانجي. لوتوي ممانو كابيهو سنوتين بوي. Kopi abba kanan jo hasanin jo. Zee wae du tak kau pesenu. Akka garti abba de itirakate hanga bergastri kabu takate chonga du kusulo kate itirakata heduna mana ma imma muje chuda so ibsu ane wanin je ibsu din kabu bale safiya lu baka khaisa garte namu khaisa dabra tana namu ni beina so charani sati saran tana khaini ti khaisa dabru sun gejira rabbina jinna jannu agam ja wan barata kan jo tiba moji mama te kisi na bare se assalamu alaikum sin jaru jura wa alaikum salam wa rahmatullah alle video ergef kinoral tolchite gameto edar gita gita tolchite rute sirri ergef kino assalamu alaikum assalamu alaikum wanni aran dubbata mun jiru erga jedhani inuma jenne jechuuf ibsuuni nama ilaalcha positive qabu nama ilaalcha addaa qabu anaaf yeroo biyya kana dhuferraa walitti yaadee hiriyaa yeroo dheeraa ture dhugaa rabbii bara namni ilaalcha positive isa biratti osoo ilmaan oromoo kun hundinuu ilaalcha akka isaa qabaaneeti iddoo guddaa kenna jedhee yaada. Kanaaf nu biraa deemuun isaa garaa nu nyaatullee baga milkaa'ee baga rabbiin biyya baqaa kana keessaa isa baase baga gammadde siin jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee duraan dursee timubbiitu dura bu'uu qaba. Timubbiin nama tokko nama guddaa tokkotu keessaa ablee jira. Achumaanuu nuti hundi boonyu garuu gammachuu guddoo deessi dabarsuu barbaanna. Baga gammaddee obboleessa keenya qaaliidha karaa nagayaa qubsuma gaarii si qubsiisu hedduu si jaalannaa nagaan nuu galii. Assalaamu alaikum. Galatooma tifa faagaa elama maa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ibsaadhaan baga gammaddee jechuun barbaada. Akkasumatti hubbiillee galatooffachuudhaan barbaada. Anis akkuma ibsaa daran naatitu surprise ta'uu gammadee waan kana gideetti hubbiin goota kanatti saniifuu baga gammaddanii ibsaa si dura roobee dheebuu si haa baasu si booda dheebee faana si haa tolchuu fajaarsan namti siif haa godhu galatoomaa hundi keessanuu. Efra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni timuu bitaatanii fi warri timuu bitan illee asirratti barreeffama kan waliin dhaabbatanii firaasira dhufeessanii dubartomaa qindaa'an waan biraa waan guddoo waan ittiin dhuunfa waan ta'aniif obboleessa keenya karaa nagaa rabbi haa ta'u qubsuma gaarii rabbi haa godhuu fi warri jiran illee waan isa duubaa inni dalagu san bakka buunee garan taanee akka hojjennu walumaa dhaabbannee.
Ay, ibsana lagi fadu lekiti. Egara guya kunni guya gammachuuti. Guya gaddalle ta'u hedduu akka gammannee isaafillee hedduu gammannee biyya kanatti namni hundi adeemuudhaaf deema. Guyaan isaa ka gahee ka gammadde baga rabbi si gammachiisee nullee baga hojjuma gammannee gammachuu ta'etti gammachuu teenya obsaatillee baga gammaddee gadda feetis gadda teenya hojii jirraa qobaasitti dhagaamini gizeechi dhayixellee nu raffatini galatooma. Ammaan tana obboleeyyiin teenyaa fi dumaashii teenya haadha manaa Safwaan jaalatamtuu fi kabajamtuu yaada waan isitti dhagaame haanuu kennitu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa arraan tana gammachuu fi gaddaa sinjaamu gammachuudha. Inshaallah gama gammachuu waliin nuuf haa dhaabu. Gama tokko wani na gaddisiisee obsee biyya. Abshir Sefin jira sinjaa hunda Oromoon bal'oota hundaa si bira jira. Waa yaadini ibsuun ammoo rabbii karaa ragiyaa siif haa godhu karaa carqee siif haa godhu. Inshaallah bakka deemtutti faana teessi haa tolchu sinjaa du'amu si goona. Wanni hunda caalaa du'aa caalaa bakka hundatti akkana si haa mi'eessu si haa urgeessu muhaacitaa si haa jaalachiisu. Muhaacitaa dhaabaa si haa godhu sinjaa warreen qophii tana qopheessitan ammoo hedduu takka galatoomaa namni akkanatti hiriyaa fi gammachiisee gaggeessuun waan guddaadha. Akkanumatti gabaratuun sinjaa galatoomaa. Oota guddaa siit qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jitna gaabisi. Galatooma wallahi kanar ku ya badun gamadani mala jannani gaafa wajjiraannus gaafa nama wal baruus gaafa nama wal fulle gaachuun kabajaa kana harka dho ammoo bakkana kana makana no jidha badayeeti miti gaafa deemu fi gaafa ta'usi waa hunda rabbi raayi jalatte ga rabbuma jalta wal falle letu galatooma wal faadada wallahi waan jombe ko jarada amle wala ki mobile wala ni bratille ni bodu galatooma wal faadada armi senja dendu guys Obse yaada hannanda. Galatooma. Bakka raagu ta'a. Bakka raagunee jira. Raagunee jira. Ayyee. Kayikniin waa muramuu jennamma. Gammachuu akka ta'e beena nama guutaa akka meemilee. Ibsaan keessan waa muruu jennamma. Ibsaan si Jolle fi tuuku ta'e bakka mura. Obii fa'a. Dhuguu fedheeti. Akkasumatti onnoo gartee ijoollee tana tiimubbii keessattuu utubee waa hundaan gartee nu cinaa dhaabbatee yaadaanis yaada gizeetti finnees yaada keenya takkaa darbeen beeku wallahi yaada keenya nurraa fudhatee waan gartee nuti gartee fuulduratti deemnu san nu jajjabeessee itti nuufu akkuma gartee tiimubbii kanaas durataa yookaan hoogganaa tiimubbiiti. Durataa illee jaamu jaani durataa nama dura taa'u jaani dura bu'aa tiimubbiiti gamanumaan dodoan kana xiqqoo. Ayee galatooma kabajamtootaa fi jaalatamtoota har'a qophii kanarratti asitti nu argamtan hundi keessanuu galatooma isin jecha itti aansuudhaan geggeessuu ibsuu irratti namoonni hedduun beektonni hedduun na dura dubbatanii jiranii waa'ee isaa dubbatee ibsuu hin danda'u. Kanaafiyyuu keessa kiyya gadanatti dhaga'ama gammachuun illee natti dhaga'ama. Kana yeroo jiru ammoo keessi kiyyaa keessi isaallee ni beeka keessi keenya ni beeka. Kanaafiyyuu rabbiin bakka nagahaa isaa qobsiisu yaadaa fi muraada isaallee rabbi isaa guutu haadha manaa isaallee yaadaa muraada ishii rabbi haa guutuu fi rabbi jara lachuu walitti haa qabannoo jedhu. Kanaafiyyuu nu kenna martuu kanumaa du'aa goonaa fi waan isaa dubbannee waan hin finneef rabbi nuun hin beeka rabbuma irratti dhiisnaa galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa isiniin jedha. Akkana manaajara keenya umrii nu dheeradhu. Egaa irra deemuudhaan hundi keessanuu galatoomaadha. Ammaan tana keessumoonni keenya warri nurraa hafes dhufee jira. Gamanumatti karaa agartee keeka muruu yookaan keeka qaluutti dabarra. Ibsuu fi obseen. Egaa. Lafa haa.
أسنى تاني خلاص بس كنا اسكاي ونيك سانجي سري والله يجينا اسكاي تريجي برجي كل هذا هم قبضوا ما ترى لا برجي كون تك نامو كانوا مكابا كانوا نقودا ايوه بسم الله يلا بسم الله agak dem naga yang kali serba face only sah naga yang kali Sami sakale ka muncul ya. Tanir ka bigal tapi. Why bismillah. Mal tu nak. Mai sabta sa murtai se. Kau sudah. Wanti. Ha? Harga ada mana? Sana fidati. Akan banyak. Baca. Sana bang wanya. Suka mujaran awal tada. Sana mana? Aye. Saganta. Ano kan mati. Abo dapat program lindung deh. Hoi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Itian Sudan warroota kennaa fidanii jiranii keessattuu gareetti jaalatamtu torban takka osoo hin jeeyin ji'a sadi dura itti yaaddee kennaa kana qopheessite gareetti yerraa hin eegalaa jechuudha akkasumas warreen biraa warra kennaa fidee dhufee jira obboleessa fayyaa jechuudha soo dura gareetti yerraa hin eegala dura taa gareetti yookaan safwaan kennaa ta'e bareedaadha. Ammatti aanee qophii khannaa jechuudha. Qophii khannaa dura nama lamaan nu khannaa durataa gartee tiimubbii fi akkasumatti keessummaa keenya lafa fagoorraa gartee har'a ibsu jecha dhufee innis tiimubbii itti aanaadha guddaadha. Jaafar Yusuf maaliif khannaanis waan guddaati jecha garan nu qotta isinleen Jaafaradilleen waan guddaadha khannaa fane. Ibsaan baatii takkaan ka dalagaa harkatoo jirti. Baatii takkaan nyaachuu qaba. Kanaadatti deemaa deemu. Kuribeeta. Batte qabaa. Waan hedduun gaarii isin hawwina. Garuu wanti naare gammatti bo'uu dide. Imbaasi boy bitate. Abanamu. Abanamu. Ikafat. Abanamu. Banni me abanamu. Abanamu qaba. Abanamu. 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 Gaafi Jaafarin boonyi yeebi. Annama qabsoo keessa ture. Jala. Gana guyaan boon gana. Mutika. Harku mamur itu harga itu Makassar. Efra laltu. Meme. Baadi guutuu nyaachuu qaba akka dalagaa argatu. Green tea dabo. Green tea. Samna jarase. Pelan-pelan itu debo Abanamu. Bodera abanamu. No, amma abanamu. Amma abanamu. Bro fiigu mal tidis. Wallahi. No, amma abanamu. Abanamu. Dumashila. Hai. Safan. Jauh kan tane kedusa. Dumashila fiigu mal dirna. No, abawar kasih. Jiddu. Umanjiran. Malah tadi. Warabi saja suntur rebiyati. Fiigu gabda. Wallahi wan berapa tu sports. Mana phone lagi Mana phone tera fiigu. Bodan ya. Mana jimat ini? Okay. Oh, ini final timu. Next. Akkasumatti gaa itti aansee ammas tiimubbii keessaa Elamoo Shittoo
dhufanii akka nuu kannanii. Kabajaan mafeera. Harka dhaaboo. Nagaan nugala. Siree jala karoos jajjabe. Maala teelaalu. Abanamu. Kana lafa keessa. Abanamu. Bakari saatan. Abanamu. Wanti banamu qabu. Gargaara di. Arki makasih. Opsi azi figuta. Opsi tapi figuta. Mata nusa. Nur Fatima nggak. Seperti bare baru. Asih benar. Koshoro apa karena? Karena koshoro. Ayo asumur, no? Asumuri, apa? Nikah. Nikah itu. Nikah benar aja ada gani sama. Jaket apa? Silusi कैसे gira? Jasilem Ranger tu. Woi, sana siapa? Jasilem Ranger tu. Masyaallah tu Ustaz. Masyaallah ketika benar. Envi gacha. Ketika benar. Kenapa figun tak gadi? Amalle, fimu bila aku mati ufajira. Kana siach sio. Ega bortem badu. Kana nituma fufa ammo ufata hanafi khabetana. Walin demneti mana ufata dene ufata benne laman kana udo jalatuti mallini nurra irrate disne demne beite guyasan amma an fudetin fide gaman manu baga gammadde wana tijalatte zidu akasumatti tiyanse amalle gammachu fi godana Mubirra amalle. mubira Gammachu fi godana khota. godana yo kamera sodate nama jijiruni sedidi andem kasa Gammachu fi godana. kamera konno abdiem bi kasa Abdeen makabu, abdeen sinti. abde fi gammachunis wa wal kita tani me khan لا يا صوت ما بودر Bodar kita maikin be. Kanuma. ما عملين دوا كان خننا ما خنان Abana mohonne. mana Denon mo manta un sodasi. Denon mo manta Mana inshallah. bisu mamme. Galte arke fukun date har kis. Ala kana timu pinna chiste dirti hundonu malla le timu buma chale chudran ala kana ala kana tu piya chiste dirti wo hundonu malla le timu buma chale jan me kana yara ni bara ever du bille du be jaibati Abichi timu bi ume sumri are ratu. moni nin kasin aga Amin. Bici timu. Gada kamera. Tunggu bareng madu bitu. iPhone 15. ega Bani. Majid. iPhone isto iPhone. kasuma khay iPhone 15 Pro Max. etiano dan timu birra namni afeni jira yo nafne simafi fi ana fi enyo afe khabira kha khabira kha afe Anwar. خنا مايي نسدين نتي ديم بيدا بليان كينياجي خنا Arke majalah. جيم برا Ikabat. Sana kilo tawar. Sana kawin. Alabati da. Sana kawin. arifia banti Okay, able lalad. Sana kawin. Bani. Alabati ta na nim sana ke. me enyu be داباتين شوفهم كجارتي Bas, aye, baka. Baka mana tu potang ka amma. Mana di cipta me sit. اما ما باس جناس باس نت خنيا لا تشوف Maji bille. تخايت Hey si da ba ma satun in pudin.
بكم ليش جديد؟ Tadi mubiti. Tadi mubiti. حركة لي الدولة لكن يا دودي. akkasumatti ammallee akkumatti fufetti jira qophiin teenya takanna akkasumatti obboleessa keenya abdee waan addaa qabadheetiin dhufee jira jechaa jira kulfii makiinaa ta'uu دور على تقرير الرام kannaan wayii qabdi ergaa qabdi ibsuun kun yeroo hedduu nagaafatana bilbilee boo hello anwar konto sasik ifadhu likitti تيتون همنا في دي ibsuun yeroo hedduu kuna bilbilee oye irraan haasa'aa bilbileeti waan makana nagaafatu gunda keessa isaa boodani oguunni baneesanii ibsa soo hamileedhaanii kannaa fi hamilee likkitti naa kannaa الدرة نقول بو إيه كسبه بني abse ibsun yero du yoni qobe harata kifte bro qobe kate izane sabite nanja ibsa bara kana gubbani fi ta gizere qobe kamale janata Akkuma qobe gurtanii bicara namni kun nama kaamera sodaatu bikka khiyya bu'ina kanni fi nanjani obboleessa khiyya ibsaadhaa fi obboleetii teenya maqaa ni yaama obboleetii teenya jaalatamtu kabajamtu arafo Borbale la uto abanamu Inji yangu جما جار فاشل ni bana ميت دبني خاو لا لا بيفرق خاو دبني خاو أنا فو Ega gurran ofanna Eh mongol Kopitenya akumatti fufte jirti Obboleessi keenya Jaafar Yusuf دبني خاو obboleessi keenya Jaafar Yusuf akkasumatti qophii addaa qabatee dhufee jira dhugaa Jaafar jaalala ibsuu jaalatu bilbileen nakke ilaamaan dhagayamu jira ati akkamitti ana duwwaa qophii gootaa ibsuu odoonatti nimin jee naallolee halkan takka guutuun hirriibni na dide akkasuma kannaa biyyanni dhaqee dhufe sanirraa fidee dhufe ibsuuleen kannaa tan akkan daganne qabdee yeroo hunda biyya san keessatti kannaa tana Jaafar sana addaati ibsuun biyya sanatti argachuu hin danda'u. Abdii tokko dhuga Waan inni biyya sanatti argachuu hin dandeenyedha. Itti yaannee nama waliin mari'atte waliin himidha. Nama waliin mari'atte himidha. mari'achuu qofa osoo hin taane waan kana guyyaa afurma guyyaa shanii haasofne aadaa reediyoonii fi waan taane waan inni achitti argachuu hin dandeenye waan isa rakkisuu bitii finaan jedhanii. Jima. Akkasitti kanaafuu fidee fi dhufe reediyaan kottu naa kenniif. Anoya. Abbo wanno naa kennu. Marru naa kennu. Anoya. Kottu. Obi kottu. Jomba. Jala gora. Oh tu kali gini naman. Dikkaffat. Ora kalau tu mau pada. Jukuda. Sini aja. bana ikafat abanamu
Cobblestone. Kerja pertama terus lalu rumah. Bani. Bani. خنا جايباتي بالدينا يجون وبعدا بيجسني أكسر رانا بناديرو نمني ديماتي برجري في بيزا تيجيرا سنيفو بالدين عمري سوى جاجرات. بالدين تقارن كذا. سنابدا. لا غني بلا تسني بربان. Ega galatoo maadha sagantaa nyaata karanya tadi. Ega baleeyyan keenya akkana dhuftanii gartee ibsuu bichaa miti wallahi nuti illee gartee nu ibsitanii wallahi hedduu takka galatoo maadha namni walii jiraachuun kana dhugumatti ibsuu jaalala namaa akkana qabaatee warri Kanaadaa carraqabee isaan jaan gamanumaanii gaafa biyya san dhaqallee Kaalgaarii baatanii eerpoortitti akka nuu qeebaltan gamanumaan ibsuu isinii kanninee jirra nama addaa isinii argine taraa tana akkasumatti gaa Khattiyaano ammaan tanaa keeka gartee murtanii jirtanii akkuma murtanii ifiifis nyaatanii sanbooda namaafis akka hirtanii galatoomaa siifi giifti dureen egaa amma Efraan booksiin na dhoytee yaada jijjiirii naan jette soomanaanii nooliyaanaa beela jirudha Efraa bijaabar dhukkeen akkaasan sagantaa keekaarraa karaa sagantaa nyaataa jijjiiree jaanii egaa nyaata akkuma viidiyoo ganama irratti egartan san naafi absi Haashim ganama subiin kaanee korbeessa lama dargaggeessa jajjabaa qallee finne amma bilchaatee jira gama nyaataa isin dabarsina galatoomaa karaa nyaataa meeshaan